Yooyaa nageenya keessan badhaadhaa daawwattoota keenya qaalii qophiin daawwitii torbaan Oromiyaa 11 irraa isin darru kun eegalee jira jechuudha. Har'a immoo alabaanee keessummaa keenya tokko dubbisuuf karaa irratti argamna jechuudha. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e achuma deemnee waliin ilaalla jechuudha. Keessummaan keenya Daawwitii torbee kana eenyu isa jedhu achuma geennee isin argisiisna jennee turre hundumti keessanuu argitanii jirtu Sinnishaw Mul'ataa Iticha keessummaa keenya Daawwitii torbee kanaatti dhiyeenya kana immoo Balaaloon jedhee ture akkuma argaa jiran immoo keekii kanaan Balaaloo jennee mana Sinnishawtti argamna. Dhufnee irra jechuudha dhugaa keetii barreessaa walaloo akkasumas hojjetaa yeedalloo artistii cimaa Sinnishaw Mul'ataa walaloof yeedalloon isaa dafee namaaf hin galle kan ture namaaf galu jechuudha. Suutuma suutaan kan namaaf galu jechuudha. Isa dubbisuudhaaf har'a mana isaatti argamnee jirra. Babbareechinee Balaaloolee fakkeessinee dhufnee jirra jechuudha. Isin daawwattoonni Oromiyaa 11 qophii keenya yaadarra qabda yaada nu hiraa yuutuubii keenya daawwachaa akkasumas tiivii keenyas laala nu faana tura isin jenna. Baga nu simatteessinne. Baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa kabajan dhabinaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee neegne thank you dhugaa ulfaadhaa. Nutis keessummaa keenya waan taateef hedduu gammannee jirra. Egaa Balaaloo jennee seennee Balaaloo maanaa kaanu guyyoota muraasa garuu fudhatamummaa guddaa argatee jira. Balaaloodhaan Sinnishaw maal nu jechuu barbaade jedhanii namoonni hedduun gaafataa jiru. Maaliin ni deebinke? Balaaloodhaan dhaggeeffadhaa hin jedhaan Balaaloodhaan. Sirba bareedaadha. Walaloo bareedaa yeedaloo bareedaa kan qabu. Viidiyoon isaas bareedaadha. Dhaggeeffadhaa dhuma jennaan egaa. Akkuma abbaan hiikkatetti. Ati barreessaa walaloos akkasumas yeedalloos ni hojjetta mataa keetiif ni hojjetta artistoota garaagaraatiis ni hojjetta. Artistii baay'ee cimaa fi uummanni Oromoo baay'ee jaalatu fi kabaju jenna. Mee jalqabbiin keeti gara artii kanatti namni waa kaafate yookaan immoo waa ka'umsa godhateeti gara artiitti dhufa jechuudha. Jaalala sirbaatti si dirqisiisee gara artiitti dhufte moo mee achirraa haa kaanu? Ka'umsa artii. Ka'umsi artii formii hin qabaatin malee yogguma horii eegnu waan jiru natti fakkaata. Sana booda kanan cimee gara artiitti dhufee yuunivarsiitii ergan seenee booda jechuudha. Yuunivarsiitii yoon seenuu akka carraa ta'ee artistii ta'uu nan barbaada ture yeroo kutaa 11-12 baradhu preparaatorii. Sana booda akka carraa ta'ee Finfinnee yuunivarsiitii na qaqqabee ogbarruu afaan Oromootii fi gaazexeessummaa dipaartimentii jedhamu na qaqqabee achiin itti dhiyeenyaan waa'ee artii kana baree jechuudha. Achi ergan bahee immoo walaloo kitaabaa barreessuu irratti yeroo koo fudhachaa ture. Sana booda akka carraa ta'ee hiriyoota naannoo muuziqaa kana jiran wajjin walitti dhufu calqabe. Achiin gara artii seenee jechuudha. Ijoollumarraa jiraata fedhiin artii akkuma araadaatii nama dhiisu keessuma keessa ol guddisataa dhufta malee angaruu ijoollummaa kee osoo beekee natti tola. Sinnishaw daa'ima akkamii ture maatii keessatti an daa'ima rakkisaa natti fakkaatti yoo bacaqlisee shakku. Sinnishaw daa'ima akkamii ture maatii keessatti? Baay'ee rakkisa. Dhugaa. Rakkisaa si jedhu rakkisaa akkamiiti laphee keetus dura guddate naan jedha abbaan kee. Baay'ee rakkisaadha. Akka didaa wayii akka ammaa kana miti amma nama nagaatiin. Amma fayyeera. Amma fayyeera. Nama horii badaa ofirraa gurguru nama badaa eessan geessa kanaan jedha abbaan kee. No badaa in a sense ammeenya maalii qabaadhe oduun taane amma fakkeenyaaf magaalatti gaafa barannu
kubbaa kanan taphachuu jaalladha. Abbaan kiyya galgala sa'aatii 11tti ka'eet fardaan magaalaa dhufee akkana ni baradhu. Mana bakka kubbaa taphadhutti nareebaa fardaan naree. Sa'aatii 2 deemee dhufeeti fardaan bar kan nareebu. Baay'ee duriyeedhaati naan jedha. Nama akkasiin ture. Baay'ee ijoolleen akkasii yeroo ijoollee akkasii maatii rakkisanu guddinni isaanii yookaan immoo galmi isaanii baay'ee guddaadha. Yeroo baay'ee namni eessaayyuu hin geettu maal jedhanii namoonni rakkisan namoota qajeelaa mataa gadi qabatan kun yeroo baay'ee hin deemani. Ifuma jedhan malee namoonni rakkisoo yeroo baay'ee galmi isaanii galmi isaanii guddaadha. Sirba keetii jalqabaa goota kooti miti? Goota kootti osoo hin seeniin dura sirriitti irratti akka kaasnu kan barbaadu jirraadhaan jalqaba maqaa Sinnishaw Mul'ataa jedhu kan dhageenye hundumti keenya. Jirraan akkamitti barreeffame yaada guddaadha hogbarruu hedduu namatti toludha barreeffama isaa ergaan isaa guddaadha akkamitti barreessite ka'umsi isaa maal ture isa jedhu osoo kaasnee natti tola akka yuunivarsiitii irratti maastarsiidhaafis akka namoonni ittiin eebbifamaniif akka hojjetan qorannoon akka irratti adeemsifamee hin beeka. Mee waa'ee jirraa nu kaasi akkamitti barreessite? Jirra akkuma siin jedhe yuunivarsiitii keessaa hoon baradhu waa'ee walaloo afaan Oromoo kana qorannoo walaloo hololoo kana qorannoowwan xixiqqoo dhaan carraa beekuu argadhe gaappii foormii walaloo afaan Oromoo barreessuu irra jiru achumaan carraa beekuu argadhe jechuudha. Kanaaf akkuma siin jedhe akka yuunivarsiitii dhaabeen booda hojii konistiraakshiniin hojjechaa ture sarveerii ture waan ta'eef kanaaf ijoollee baandii sabbataa ayyoo keessa jiran wajjin carraa wal baruu argadhe wajjin ooluu jalqabnu yaada kana barreessuu jalqabe jechuudha. Kitaabota hedduus carraa dubbisuu argadheera yuunivarsiitii waan turetti walaloo kana barreessuu jalqabe jechuudha. Walaloo kana waan barreessuu akkuma interview tokko irratti dubbadhe namootni naannoo kiyya yeroo sana turani xiqqoo foormiinsaa kaaraakteriinsaa walaloo afaan Oromoo sirbaaf barreeffamaa turaniin adda waan ta'eef waggaa lama na bira ture akka carraa ta'e waggaa lama booddee mana hiriyaa kiyyaatti Hacaaluudhaan wal baree jechuudha. Hacaaluudhaan wal baree namsa isaa maaru achiin booda dibeetii wayii ka'ee namootni gurguddaanis nu bira turanii dibeetii wayii ka'ee kuma siin jedhe ani didaa wayiitii waan ta'eef kama ijoollummaan si wanti san fudhachuun didee jechuudha. Walalloleen Hacaaluu dabalatee hundumaanuu yaadni kiyya oodiitti ta'e achiin booda yoo isaan nu bira ture waan ta'eef akka walaloo keetii sanii jedhe jechuudha. Yaada jedhe jenna meenaa jedhee jechuudha Hacaaluun. Achiinan walalicha oonan jedhuufu utaalee kee dhaabatee na laalee utaalee na hammatee sirba kana namatti hin kennin naa kakadhu asumatti naan jedhe. Na rifadhe. Yaa dhiiseera kaanii bakka hin ta'uu naan jedhanii isaan na dura muuziqaa keessa turanii wantichis wanna dafee namaan galle waan ta'eef foormiinsaa wajjin mormitee amansiisuu hin dandeechu waan ta'eef jettee ittuma dhiista. Argadhee niin jedheen ka. Kana dhabee waan tokko naa kakadhu rakkoon hin jiru waan waggaa lama na bira taa'ee dhiisee raawudha. Jennaan achumatti filoom maalan jira tuu jirra jedhee jechuudha Hacaalu. Achumaan gaafa wareegamutti hiriyaa taanee jechuudha jechuudha. Atoo akkamitti barreessite? Jirraan akkamitti barreesse? Jirraan dhugaa dubbachuudhaaf
miira akkanumaan utaalee namatti ka'uuni miti kan barreeffame. Miira bulee dubbisa baay'ee falaasamoota addunyaa kanarra jiranis kan wajjin argiu godhu amantaan illee keessa jira amantaan barreessicha. Waan baay'ee of keessaa qaba dubbisa baay'eedhaan kan barreeffame metaaforiin achi keessa jiru guguddaadha. Atumti waan dandeettiin qaba jettee yaaddu hundumaa qabadhuutii dhaqi gaafii gaafadhu malee teekstichi deebisii kenna. Teekstii guddaadha teekstichi jechuudha. Kan ammoo Haceen yeedaloo bareedaatti gochuudhaan anas maqaan kiyyaa itti waamame jirraa keessatti yeroo tokko Hacaaluun walgahii Dr. Abiifaa waliin qaban tokko keessatti yeroo isaanii Pirootestiin Oromoo kun akka malee ho'ee kilaayimaksii irra jira xumuramuuf irra jira. Maal jedhee gara maalan jiraarraa baga jirraatti jirra jedhu qabdanii akka Hacaaluu yennaani. Hacaaluun yeroo deebisu immoo jirraayyuu keessaa maalan jiraan jiraa jedhee deebiseef jechuudha. Maan jedhaa walaloo san keessatti baay'ee saayinsii wayii fakkaata. Walaloon sirba sana jechuudha. Konseptii guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf baay'inni rakkoodhaa furmaata mataa isaa jedha. Achirra darbee immoo uleettuu injiraan ajjeesaa jedha. Hammeenyulee mataa. Hammeenyulee mataa injiraan ajjeesaa. So xiqqoo yeroo laalu miira akkamii akka keessa teettee barreessite hin beeknu. Maal akka yaaddee akkas jedhuu dandeetti hin beekamu. Irratti akka taasiftu fedhama. Iddoo kanarratti baay'inni rakkoo. Walaloo sirba tokko keessaa waan tokko fuutee qofa irratti haasa'uu dandeessa. Garuu maal gootaa foormii walalichaa extra ordinary wanna ta'e ordinary ta'a jechuudha. Kanatti irratti haasa'u. Kanaaf amma karaa visible wanna ta'e gara wanta invisible deep ta'etti deemamuu qaba hiikkaan walaloo. So wanna tokkoof qofa fudhannee define gochuudhaaf hin ulfaataa sin jechuu kooti. Akkasis ta'e sararoota lama afurii miti sararoonni tokkoon tokko isaanii hiikaa mataa isaanii qabu kan waliin faallessine. That is what makes that text very strong. Kan adda isa godhus waan akkanaati jechuu kooti. Kuniif akkuma sin jedhe falaasama guddaadha jechuudha. Maalinni amma akkana sin jedhe ordinary gochuu waan hin barbaanneef. Dhugaa anis nan jaalladhaan baay'ee. Amma otoo qorannoodhuma warri dhiyeessan sun isinis amma barsiistota yuunivarsiitii Finfinnee jiru doktoroonni jiru. Waa'ee gubarroo afaan Oromoo fi sirboota afaan Oromoo kana isaan otoo haasa'anii bareedaa jechuudha kooti. Amma walaloon tokko lafumaa ka'ee sadarkaa MA'tti ittiin eebbifamuudhaan godhu criteria literature sanii guutuu qaba jechuudha. Guutuu qaba. Yoo sanan guunne ta'e hin eeyyamamu ordinaryidha jechuudha. Wanta waggaa 3 yookaan waggaa 2 baratan sana warri digriis ta'e warri MA achi keessatti yoo kan argamu ta'e beekumsi isaanii sana remind gochuu danda'a yookaan qorannootti gaggeessanii of yaadachiisuu danda'a jedhameeti kan qorannoo. Kanaaf teekstii cimaadha dhugaa ajaan ani barreesse otoo hin taane dhuguma otoo African literature dhafuu wanta guddaa kan gumaachuu otoo translate godhamee faa warri religion amma fakkeenyaaf siigalee waaqni yeroo tokko ibiddaa si cuubaa bare siigalee hayyee wanta ati na balleessa ittee yaadduun furmaata siilaata. Wanti balleessus furmaattis at the same time ta'uu danda'a. Yaa na balleessa jettee ati yaaduu dandeecha uumama maayindii keetiin. Garuu wanta ati na balleessa jettee yaaddu saniin friisi gochuu danda'a Waaqayyo jechuu kooti. So religioniin asitti appear ta'uu danda'a jechuu kooti.
warri psychology sociologistoonni dhufuu danda'u jechuudha achitti naannoo kanatti debate gochuu danda'u paartii isaaniitiin jechuudha. Asittis warri politicians politikaa dheettee yookaate immoo warri politiksittis dhufuu danda'u jechuudha achitti. So waanuma qabatte qabadhu dhaqee bichaa hin argatta sin jechuudha. Hayyee waa'ee Haacaaluu erga kaasnee garuu Haacaaluu erga inni lubbuun darbeen booda namoonni hedduun nuti hiriyoota isaatii akkas hiriyaa koo ture namoonni jedhan baay'eedha. Gaafa waa'ee kan kee qoradhu garuu namoota akka hiriyaatti maqaan ka'u keessaa ati akka jirtu hin beeka. Sinishaw hedduu nama miidiyaatti deebitaati miidiyaa baay'ee irratti nama mul'isuu miti. Haacaaluun siif nama akkamiiti hiriyaa akkamiiti jechuma lamaa sadiin gabaabsitu mameenuu ibsi eega isa kaasne. Dhugaa dubbachuudhaaf nama kana jecha lama sadiin ibsuun hin danda'amu. Very difficult dhugaa dubbachuudhaaf. Kan isaa keessaa wanti baay'ee jaaladhuu fi very honest dhugaa dubbachuudhaaf. Fi dhiira bakka kutattuu dhiirati fi baay'ee nama garaa laafu. Nama hoo ati bochoo faasii wajjin bo'uudha. Akka ibidda ta'e yoo aaru ibidda ta'u kana miti siin jechuu kooti. Yeroo sanatti dhuguma miidiyaatti ba'ee ani nan sodaadha hiriyaa caalute jechuudha. Cufaa hiriyaa koo Sinishaw Mul'ataa jedhama an jedhee dubbate isa waan ta'eef jechuudha. Warri hiriyaa caaluti jedhan kaa ta'us danda'u. Garuu hiriyaa walitti dhiyoo every trash every detail nama wajjin haasa'u ture ani Haacaaluu. Mee Sinishaw weelluu tokko yoo dhageeffattu yookaan immoo ati si hojjettu walaloo barreessuutu yeroo sitti fudhatamu yeedaloo isaattu sitti fudhata. Barreessaa tokko jira. Gaafa walaloo barreessu akkamitti akka barreesse hin beeku. Gaafa jechuutuma argu nama biraa miti anuyyuun irrifadhaa barreessaa jedhuun beeka. Ati gaafa barreessitu akkamitti barreessita? Kamtu yeroo sitti fudhata? Lamaanuu yeroo fudhata of course. Yaadicha tasas dhufuu danda'u. Yaadichi tasa dhufuu danda'a lamaanuu yeroo fudhata. Anaaf fakkeenyaaf akkanani walalootti barreessu yoo ilaalte baay'ee dadhabsiisa nama na advice ani goone keessaa tokko baay'ee sammuu kiyyatu wal xaxaadha waan baay'ee yaada yeroo tokkotti waa'ee fayyadama jechootaa waa'ee meetaaforsii waa'ee meetarsii maal kana yaada sammuun kiyya jechi tokko akkamitti otoo baddaarraa kaasee aga galaatti otoo waliin faallessiin yoo garagalchitu waan biraa yoo garagalchitu waan biraa yoo garagalchitu waan biraa ibsuu danda'a. Yookaan xumurtee erga fixxeen booda akkamitti yoo asii olee immoo amma mataa ga'utti olii kamu yaada biraa kenna kan jedhu akkasittiin barreessaa jechuudha. Baay'ee wal xaxaadha kan kiyya. Lamaanuu immoo yeroo fudhata anatti. Kamtu si hawwata yoo dhageeffattu weelluuwwan namoota biraas yoo ta'e walaloo moo yeedalootu jalqabaa qalbii kee hawwata? Bareedaadha lamaanuu nan dhaggeeffadha garuu walaloo akkanaan dhaggeeffadhu kuni kan kooti malee amma fakkeenyaaf school of thought jira waa'ee walaloo kanarratti waa'ee aartii barreeffamaa kanarratti jechuudha. Mamma 19th century dura warri Raashiyaa kuni kaawunti faan jechuun kaawunti Kaameelloo Beensoo Daayikaavoor jechuu koo miti isa wattaaddaricha miti kaawunti Liyoo Tolostoo jechuu kooti. Ani isa kana wattaaddaricha miti. Inni amma fakkeenyaaf maal jedhu aartiin waa'ee hawaasaa waa'ee self expressionii fi waa'ee societal expressionii qabaachuu qaba. Good art and the pseudo art jedhee bakka lamatti addaan qoodanii kuni degree of infectioniidhaanii kan meejor ta'u good art ni warra jedhantu ture jechuudha. Jechuun akka vaayirasii san nama keessatti tatamsa'uu dandeetti tatamsa'uu waa dhimma hawaasaa fi
dhimma dhuunfaa qabatee malee aartiin jedhamuu jedhu. Kuni art for the social sake warreedhaan sanii jechuudha. Booda immoo no aartii kanaa waan biraa itti uwwisuun nurra hin jiru. Gammachuu ishee maleedha jedhanii warri aesthetics hordofan dhufanii jechuudha gidduutti. Aartiin jedhamtu unless it is useless jechuutti ka'anii jechuudha. Jechuun bakka aartiin waanuma gammachuu namaatiin aga nama gaddisiistuu fi aga nama gammachiistuun good bad jedhamti malee yaada biraa baachisuu hawaasaa barbaachisuu warri jedhan dhufanii jechuudha. Art for the art sake warri jedhan jechuudha. Booda immoo modern 20th century'dhaan booda Albert Camus faan dhufanii one of the existentialist philosopher Albert Camus faan dhufanii lamaanuu qabachuu qabdii. Miiras yaadas qabaachuu qabdii. Aartii kana aartii jechisiisu isaan lamaan kana yoo qabaatanii jedha. Innaa Leo Tolstoy faan maal jedhu namni sammuudhaan kaasaa harkaan himati jedhu jechuudha. So yaaddeet aesthetics isaa immoo harkaan gootaa lamaan kana combine kan godhee jedhu 20th century'dhaan booda wannoon dhufanii jechuudha. Expressioniin isaa metaphoriin ati fayyadamtu bakka ati kaatee barreessitu wisdomiin kee you have to trace back to your society. For the father kee maal jechaa turan wisdomii isaanii maa inni achi kaataa jechuudha. Maal jedha a good artist jechuun the one who knows how to borrow. Akkamitti wantoota akka fudhachuu danda'u kan beeku good art ni jedhu maal jechuun a good writing is rewriting. Gaazexaanyaadha miti rewriting beektaa waan kana. Rewritingidha waan ta'eef jechuudha. Irra deddeebi'anii barreessuu waan ta'eef kanaaf new thing is something plus waan kan jedhame karasitti deemsisuuf jechuudha. So gaaffii kee waan raafachuu baadhe lamaanuu baalaansii godhamee deemame garuu bareedaadha. Namoota muraasatti amma kan yaaduu akkasii kaasan artistoota keenya fakkeenya akka Galaanaa Yoosan Geeta'uun si dabalatee yaada akkasii yaada sorguu qabu kana in kaastan yeroo baay'ee walaloo keessan keessatti maaliif dubbii xaxxa? Walaloo madhaxxa. Nature artisti by the way. Nature isaati. Artisti namni aartii ciccinii namaadha. Aayidiyaan inni kaasus jechuudha. Ciccinii namaadha jedhu. Waaqanis wal lolaa namaanis wal lolaa sanis criticize godhaa ciccinii namaadha. Walitti bu'iinsa hedduu keessa garuu positive rationality qaba. Amma fakkeenyaaf cufaa bara kana keessa hin jiru. Amma durii abdii buhu kan jedhamu amma ni yaadadha gaafa nan ijoollee kan jedhu qamar kan irra deebi'ee sirbe sana jechuudha. Nama abdii buhu maafan guddadhee nama guddaa ta'ee nuun jechaan jiru. Maaliifan dhoqqee borcaa turuu narra turee jechaan jiru nagaammaattu silaanan himaa fi waan har'i na gootee waan gizeen na gooteedha yeroo wallaaleetti miti sirnicha indikeet godhe. Freedom isaa gaafa ijoollummaa sanaa fi gabrummaa amma keessa jiru express godhe. Walaloo akkana guguddaatu jira. Yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa. Waa malli nu dhibee ayelloof abaanoo wallolan Ali Birraa isin ilmaan kaayyoo tokkoof deemtu Oromoo gabrummaa keessaa baastu ayelloof abaa'oo maaliif walloltanii wal waraantanii hin jennu. Dhuga. Amma kana tres gootee seenaa hawaasni Oromoo keessa darbe wajjin qorattaa akka qorannootti. Kanaaf nature dhuma isaatii siin jechuu kooti. So xaxuu qaba. So akkas ta'uunsaa amma
waggaa 20-30 booddee psychological makeup hawaasni kun keessa jiru lifestyle isaa, politics isaa, economy isaa kan qorattee yaaddu wantoota amma nuti baasaa jiru kana keessatti jechuudha. Aartiin immoo society tokko formi godha, humna baay'ee qaba. Society transform godha. Amma French Revolution ni keessatti ni ceeffaa waan godhan laal. Industrial Revolution ni keessatti booda sa'aatii 8 rafuu, sa'aatii 4 ka'uu, ispoortii hojjechuu maal jedhanii kunis akka seeratti kan nama nu dhufe kuni Industrial Revolution dhaan booda aartiidhaan barreeffaman kan nu barsiisan qansiraa akka sirriitti hojjetu garboonni asii fe'aman kana nu barsiisan seera ta'ee nutti dhufe jechuudha. How they form us. Amma orientation amma jiru kana akka uumamu kan godhan what's right, bad, good, naamin jedhanii wrong kan baasan waanuma nuti amma guggochaa jirru kana jechuudha. So cufaa waa'ee hawaasa keenyaa kana duubatti deebinee qoqqorachaa saayinsii fi falaasama addunyaan keessa turte kanas qoqqorachaa goone walitti relate goone cross boundary otoo goone domestic art keenya ta'e kana idealiin yaada nuti kaasnuun lift up goone biyya biraas akka ga'a gochuu dandeenya jechuudha. Weelluuwwan sinnishaw qeesarraan fagaannee shawarraa hin baane jedhanii namoonni si komatan jiru. Maaliin deebiinki? Yaa waa lamarraa kaa'u. Criticismiin kun tokko wanta biraa akka hojjechuu yaadnu positive waan. Wanta biraas akka yaallu namoota barbaadan namoota nu jaalatanirraa jechuu dandeenya. Lama xaarii waa kanaa xaarreet xaarii waa kanaa otoo xaarru koomentiidhaan populaar ta'uudhaan nama xiqqeessuudhaan warra deemu kan deeman. Aartii shawaa kan jedhamu jiru aartiin hundumtuu kan Oromooti. Calqabuma reetimii kana yoo ta'e akkuma reefsiin jedhee wanta ati priority kennituuf jira. Order of importance wanta ati gootu jira. Reetimii shawaa kun by nature aggressive. Aggressive wansin jedhu jechoota baachuu danda'a. Walaloowwan kee sirriitti kasiif baadhatu isa waan ta'eef. Yaa kunis hin baatu of course. Garuu waayirii tokko irratti vooltii isaa olii yoo itti gadhiistee hin dhoowaa bare. So baachuu danda'u. Kanaaf yeroo kana immoo akkuma sin jedhe waan keessa jirru kana sarkilii kana kan ibsuu danda'u isa ta'e natti mul'ata. Kun immoo mirga kiyya. Yoo waan biraa dhaga'uu dandeessa barbaadan immoo dhugaa rabbi eega albamii maal fakkaatu hojjettee dhufe. Nageessu. Komiin kun garuu si bira ga'ee beekaa? Namoota akkas jedhan. Komiin namatu naa erga. Namatu akkas naa jedha. Cufaan hojjetamne ammas. Amma fakkeenyaaf sirboonni akkaataa wantoota itti ilaallutu xiqqoo dhiphoodha beekta. Amma fakkeenyaaf dhiichisni shawaa dhiichisni jira miti amma goota kuuffaan wal nyaannaa reeffaan balaaloon jira amma akka rabbisaati. Naxalaadhaan addaan isa akkana kana jedhamu Rabbisaa warra fantaallee akka jedhasan. Jidda faa jedhu. Inna baay'eedha isaan hin hojjetamne cufaa irratti ganaa ammas irratti hojjenna actually garuu kan Oromooti hundumtu. Gaafiin qabu. Hundumtuu waan numa danda'e akka hojjetu immoo qarqaaruudha. So yeroo isaa eeggatee immoo waan bareedaa qabannee dhufaa jirra artistii baay'een istuudiyoo keessa. So xiqqoo obsaati itti bashannantuu jedha. Ofuma qopheessaa. Waaw taayimii argattu. Hagammaa sinnishaw sun sirbisiisni hin turreerra yaaddeertaa caala. Sinnishaw bira teennee haasama qofaan qabneerra. Jechuun sirrii miti akka artistii tokko sirbuu qaba. Irra caalaa immoo namoota hubannoo
wantoonni garaagaraa galanii fi waan ta'eef malee akka inni nutti haasa'u barbaadu namoota amma qabnu keessa haga ta'e tokko jenereeshinii kana waa qooda jennee waan abdannee fi gara haasawaa qofatti fufnee amma immoo hin sirbisiisna. Goota koo kamuudha. Moo balaaloo. Balaaloo duubarraa goota koo akka dhuunfaatti baay'ee jaalladhaanini sirba sanii akka dhuunfaatti miira nama biraallee ta'uu danda'a garuu namni biraas qabaachuu mala. Ani garuu akka dhuunfaatti sirba sana yeroo dhaggeeffadhu dafee yaadadha Hacaaluu maaf akka ta'e hin beeku. Maybe miira kiyya ta'uu danda'a. Lubbuun jira miti Hacaaluu yeroo sirba sana hojjettu. Garuu walaluun achi keessa jiru totally waan isaaf sirbame natti fakkaata. Miira kiyya kun kan namallee irraa dhaga'e hin beeku miira kiyya. Akkamitti sirba sana sirraan dhiyeessu yaa goota koo of eeggadhu yartuun na bahu waan garagaraati jira waanuma isa bira teettee hojjette faanatti fakkaata yeroo tokko tokko calliseen namaa walitti fiddaa miti sirbicha walii laallatu dhabuu danda'a tarii Hacaaluullee yaadattee hojjechuu dhabuu dandeessa garuu mee waa'ee sirba kanaa Caaltuun Hacaaluu jettee malee namoonni hooggantoota siyaasaa bira fa'aa gaafa geessan bal'inaan namoonni waa'ee sirba kanaa waliin haasa'ee namoota aangoorra jiran namoota 3-4 naa kaasanii jiru. Namoonni isaaf sirbe jedhame asumaan qaafii Caaltuu deebisee. Bakka aartii jechuun laala akkasi. Hacaaluu yaadda kabira yaadda. Yeroo baay'ee gaafin natti ka'u ati garamiidha kan jedhudha. Ati garamii maali yoo ta'e namni garamuu ta'uu dhiisuu danda'a. Namni baay'een akkas. Gaafii keerraa dheessu fotoon hin taane namni baay'een akkas. Ati garamii inni garamii. Maal kan jedhu jechuudha. Maal jechuu barbaade? Ekelee jechuu barbaade akkana ta'uudha qaba aartiin. Inkaa salaamtarraa ba'uu qabaachuu. Namni hundumtuu keessatti of barbaade diibeetitti gochuu qaba. Paawuriin aartiis achirra jira jechuudha. Kanaaf waanuma gaarii hojjenne dadhabbiin kiyya lafan banne jechuudha akkas ta'e taanaan. So wanta namoonni baay'een keessatti of laalan ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf waan bareedaadha goota kooni innis akkuma jirra kan qorannoodhaaf ga'edha. Textual meaning isaa baay'ee bareedaa sirba ta'e. Waan baay'ee of keessaa qaba. Goota koon amma Oromoon gootaaf jechuu qofa miti goota uumuu beeka. Amma abbaa gadaa waggaa 40 dhufu abbaa gadaa ta'u. Filee lafa kaa'a. Kun goota uumuu jechuudha. So goota uumaa jira jechuudha. Nama goota koorratti just waanuma xinnoo siin jechuudhaaf kana naa goote kanan jedheen hin qabu. Ati na ajjeestee galtee maal kanan jedheen hin qabu. Kana godhii kana goote kana sitti dhufaa. Jedhee malee kana naa goote jechaan hin jiru. Walaloo tokko keessaa yaadadhe kolfina qabe. Garaan raafuu baree cooma gatteessisaa jedha. Suuraa kanarratti. Mama waa'ee governance leadership of keessaa qaba jechuudha. Waan guguddaa filosofii guguddaa of keessaa qaba. Akkamitti pragmatic ta'uu akka qabu liideriin tokko maal jedha akkuma Platoon waa'ee forms of government jedhee barreesse sana nutis Oromoo keessatti akkamitti ka'ee akkamitti goota uumuun akka danda'amu barsiisuu yaalletti jechuudha. For your surprise amma intelligence akkamii akka qabaatu qabu emotional intelligence isaa maal ta'uu akka qabu liideriin isa kana ibsine jechuudha. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa warra fonqolcha mootummaa gaggeessuudhaa dhufe puushaappii hojjechisee gaggeesse miti.
erga nuti kilipii san hojjennee waggaa tokkoo fi ji'a 8 booda. Nuti amma fakkeenya mucaan dildilarraa farda ofuusin itti dhukaasee kufee miti? Kufee. Ishaasaa gateera. Mucaatee. Namichi fardaan jira suni cabeen okkola ari'ee ajjeesuu hin danda'u ture. Abbaan fardaa sun hin danda'a. hin danda'a. Garuu maal godhee meeshaa inni ittiin isa ajjeesuuf jedhe sun akka zaraa godhee kenneefi nageenya uume jechuudha. Emotional intelligence of good leaders akkas jechuudha. Shimalli haantee yookoonni wal muruu Shimala taantee yookoonni wal muruu goonni gootuma lubbuun mararamu oggumiyaa gadhee kan kee kana gara. Afarfata yaabbatu kooraa fonqolchaa fardii goota koo barsumsuma keessatti kan diibamu ibiddi goota koo otoo akkoo bubsuu sagal dhalchareettini goota koo galaana kan hin quufne bishaan roobuu qeensanii.